السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوبي سورتي جل ترجم تنندم تكيسنيو ورا كانيف نغاني سنفاتاو من تابراتي أركان سنغر سيسو روزا أكامياو بسالي كينيا كالفني مرنا أكست مرين تبسنا كنو تبسيتين جرا أرجع تبسنا بودا دجاجة gogaatti baasnee qimamee gosa hundarraatti naqna. Gosa hundarraatti naqeetiin yani kan inni akkas godhe duraan viidiyoo siniin goone zabaadii lama qimamee gosa hundarraa shunkurtii xabbafame kana wajjin kallaataatti daakeetti naqee wal makee sana booda akkasitti wal makee inni keessaa gurraacha kun immoo basalii irratti dabaleetanii kan xabbafamee jiru. akkasitti egaa waliin maknee booda takka teessisnaa walakkaa sa'aatii waan akkasii teessifnee egaa teessifnee booda ruuza keenya bishaan abidda kaa'annee erga ni danfee ruuza adii goona jechuudha. akkasitti egaa gooneen booda bishaan ruuza keenyaa danfeera. san booda ruuza keenyatti naqanna. ruuzni bareecheen bilchaatu maaliif ganaa kana wajjin bilchaata waan ta'eef xiqqoodhuma yeroo inni bilchaate keessaa naqna jechuudha. bishaan isaa keessaa naqna. amma ruuziin keenya bilchaatutti bishaan sila zayitii duraan shunkurtiitti xabbasedha kan distii kanatti naqadhu. distii kan biraa fidee biratti distii kan biraatti kan shunkurtiitti xabbasedha. isuma kan inni itti naqee dijaaja kana eegannin zayitiin sun hoo'ee booda dijaaja sila waliin maknee qimamiidhaan makamee roobii zabaadii lamanitti naqee akkasitti itti naqnee xabbasna. bareechinee waliin maknaa waliin sochoofna. amma inni xabbafamutti jechuudha. bareechinee waliin sochoofne akkasitti adda adda baafnee keddaanee takka teessifna akka inni bilchaatuuf jechuudha. eegatti keddaaneen booda daqiiqaa hanga ta'e teessifna. daqiiqaa 5 waan akkasii erga inni bilchaateen booda waliin makna. ammas deebifnee waliin sochoofnee amma inni bilchaatutti kunoo xabbafamee bareedaa jira. bilchaachuutti jira amma. dijaajni immoo yeroo abiddarra ga'e waan bishaan ba'uudhaaf qimamii isaatii waliin bishaan ba'aa jira. kan hin barbaadu zayitii qofa wajjin xabbafamuu ture. qimamii isaa kun immoo takka yeroo inni bilchaate jalaan fuudha. kuni sabgaa nyaataati kan ruuzii bicuusi malki isaa akka inni jijjiiruudhaaf irratti naqee bicaa akka inni ta'uuf jechuudha. akkasitti nyaata keenya waliin makannee bilchaachuutti jira. sochoofna ammas gaddaanee bannaa akkasitti sochoofna akka inni distiin hin qabanneedhaaf jechuudha. jaleensa akka inni hin qabneef abidda jala kan nafnee akka inni bilchaatu goona. irra tursiifnee kaanee ammas hin sochoofna. amma bilchaataa jira. bilchaachuutti jira ammoo. amma bilchaateera hanga ta'e hafe xiqqoodha kan hafe bilchaachuudhaaf. sun immoo egaa ruuziin irra keessatti nama waan ta'eef ruuzni jaleedha abiddi qannafamee waan waliin bilchaatuuf jennaan baay'ee bilchaachuu hin barbaachisu waan ta'eef qimamii isaa kana jalaan namara. maaliif akka yoo kana taa'ee fixata ta'e dijaajinee jaleetti intini ta'a ciccitee bada jechuudha bilchaatee tasa. bishaan kana isaaniitti irraa fuunee ruuza gidduutti naqna. yeroo ruuzatti naqaa deemnu ruuza gidduutti naqna. maaliif qimamii isaa baay'ee bareedaadha. waan hedduutti nammeera waan ta'eef nurgaa hin mi'aa. akkasitti irraa fuudhaa jirra. suugosa jala kun amma ga'eera jechuudha.
amma ta'e bilchaateera waan ta'eef booddee irratti ruuza wajjin baay'ee bilchaatee akka xabbafamu ta'a. Baay'ee mi'a hojjedhaa nyaadhaa mokkoraan jedha. Kun akkasitti shunkurtii sila xabbafne irraa kan hafee jira, isa xiqqootti naqee sana booda ruuzii kana sila bishaan keessaa naqadde san itti naqaa deemna jechuudha. Akkasitti irraa afaa akka inni keessa galutti ruuzii keenya akkanatti naqnaa. Kanatti naqnee kaanee booda walumaan laallaan hordofa. Qimamii gosa hundarraayyuutti na hiixu, maajiitti na hiixu, waan inni irraan fudhe keessaas nittumu tuumii zanjabiila xiqqoo asii walitti daaktanitti naqxu. Indaanqoo silaatti jechuudha. Kun amma malkii intinii sabgaa silaatti naqeeraa, zaafaraanii bicaa jechuudha. Basalii xabbafame irraatti naqeeraa, suugoo sila jalaa naqe sanarraan itti naqaa xiqqoo asii akkasitti itti naqannaa. Ammas ruuza keenya irra keessatti na hin naqnu. Akkasitti ruuzatti naqnu. Laayikii sheerii gochuun irraanfatinaa. Subscribe godhaa warri haaraan dhuftanu maatii nuuf ta'a. Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Ammas akkuma silaa ruuza eegan itti naqee kee shunkurtii xabbafame sana irra naqaa. Shunkurtiin irra naqaa, suugoo silaa irraan itti naqaa. Sabgaa sana sabicaa sana xiqqoo isiitti naqaa. Ammas malkiin isaa akka inni nuuf bareeduuf jechuudha. Ammas irra deebisee ruuzan itti naqa. Akkasitti kun ruuza keenya bilchaataa jira. Ibidda baay'ee jalaa qannafnee jala saawaa kaa'uu qabna. Waan haphii waan akka kidaanii distii keenya ibidda jalaa qannafnee irra takka teessifna jechuudha. Akka gimaash sa'aatii walakkaa sa'aatii wayii teessifnee sana booda bakka irra keessatti ammoo isa silana hafe sana naqnee sabgaa sana sila itti naqne sana ammoo itti naqnee basalii xabbafamaa irra naqnaa. Kana booda keddaanii irra tura. Amma ta'e irra tursiisaa gimaash sa'aatii waan arge. Maaliif ruuziin sila baay'een bilchaanne waan ta'eef hin caccabuu, hin bareeda, qallatee dhedheerata. Yeroo keessaa deebi'u walumaan laalla. Baay'ee mi'aa hojjedhaa nyaadhaa mokkoraa. Subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Kunoo walitti deebine bilchaatee jira amma. Kunoo kana fakkaata ruuzni keenyarraa. Akkasitti hojjetamee jira. Baay'ee namatti tola. Yaada keessan koomentii jalatti naa kaa'aa. Yeroon keessaa deebisee waliin ilaallaa. Kunoo qodaatti naqeen jira. Dijaajni silaas bilchaatee akkasitti kunoo irra keessa naqee isaaniitti deebisee hararaatti nammee gadi deema waan ta'eef akkasii galatoomaa nagaanaaf ta'a.